Kenna sitaka hanga salama taidanda nama sadi namni biraa illee jira bicha nama afurii footoo ni mudhatu nama arfaffaa ngurraachata nama afruffaa taatanii Astaghfirullah. الشمار كفوني أكون جرتنا قافة يانا كين بقى أرى أرتستي جالة تما في يا كبجما أرومو قبل كيسا توكو كبائي جالة تمو كبائي هوا تمو قلبي أمة أرومو مركهاتي برانك إيه قلبي هاتير قلبي أراني كابا قلبي مركم فودتي أرتستي جعفر يوسف Prank Jaffe tu godani mali fi anio prank godete kokol fudan dalle indande prank gocha fi asimiti baza biyo tan tadara mamani kanafu Jeffrey tu godani kanafu Jafar Yusuf malunjeda malaka jedulalla gimba ina marfatti sule yokina sunjiga وانين قمني وانين قمني مي أكاكيت وانين قمني جدي يادا وانتوني نقافة شو بربانو هذا أماتي نوردوفا هذا أمات نوجين تو هلو هلا السلام عليكم هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جعفر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته artist Jafar jedhamta Jafar yodo gongoro dhabaadhe لكن دغونغوران ما ينيودا لكو سكون نافرادا as gara biyan barra kasi bilbila jiru biya keessa miti akkam jirta fayya qabda nagaa نكي يا ربي نقرأ الحمد لله جافكين رمضان اللي بقى نجيت سنجتشا بقى أول ما جين ينجلا مش اليوم نتفقد السلام عليكم الدماء قلت فين بقى أول ما جين ينجلا سردا جافي هاتي hawaasa Oromoo biratti kabajaa guddaa qabdaate artistii cimaadha uummanni Oromoo guutuun si jaalata anis si jaaladha hunda keenyaadha kan si jaalatu kanaaf wanta xiqqoo wanta hin taane waan haasa'amuu fi wanta bakka waan nama maqaa nama balleessa wayitii wanta xiqqishu wayitii kana dhageetiin kana si gaafachuudhaaf dhufee Jaafee dhiifama wajjin waan si gaafadhe naa deebisuudhaaf Maloda. Jia booda ndura yero biya karqatari kana korsanti daf yero dufte kana mucayo wi hiriya fatiha turte biya kanatti akka dufteni bakka wal baratte guya afurmo akkamida guya afur shan miti ka qatari keessa turte akka korsanti erga dhumate boodacha Ayyan guya ma ya kan agu man fe walitti dabalame guya shanfa jaan tan sana ayyo guya sanitti bakka atis jaalala keessa seentanii mucattiinis waan hedduu si jaalattuu fi jidduu keessanitti wanti biraa ta'amee jira yaa mucattiin sirraa ulfoof jechuun xiqqoo haasaatti nama ulfaata kana jedhanii haasa'uun xiqqoo namaallee fudhatamummaa fi dalga sitti muttiin jira mucattii yeroo wajji jira dalga okay mucattiin sirraa ulfooftee turte gabaabumatti Jaafee kenna qille kanaan immoo gad dhuftanii maqaan balleessuu moo galtanii kanaan immoo gad nu dhuftanii jira maqaan balleessuuf Jaafee dhagee maqaa balleessuuf miti amanuu fi amanuu dhabuun sun fedha keeti ka dhugaan jirtu kana guyyaa qatarii seenterraa jalqabee hanga deemutti guyyaa ja'a kana mucattii hoteela keessa wajjin jiraataa turte kanaaf mucattii nama ulfooftee jirti taanis dabalataanis viidiyoonis hin jira footoonis ragaa viidiyoonis footoonis hin jira
viidiyoonis footoonis hin jira yookaan ragaa yookaan barbaachisu ta'e anis hin jira ati sirriitti amanna taanii fi lammaffaan dammoo qubeedhas qubee yeroo deemtus qubee wayii waan kennitee deemte qubee nu mul'istee turte kun qubeen kun ka'e isaatii sanaa kennee deemee fuuldura naaf fi gaafa jettu qubeen naaf hin galle qubee gaafa jettu qubeen maali? Kan ikaachaadha kun hin jira miti qubeellaa Meeku falchiistan warra Jaafe dhiifama anis laalika anis dura akkuma kan kee kana ture naan fudhatamne anas erga irra ga'ee boodaadha Ashaanis haasa'u anillee haasa'uudha haasa'ee an dadhabee jira rafuu barbaada na dhagee an dhufeera yaa dhugaadha kabajaan dhufeera biyya sana namoota gurguddaa ijoollee qeerroo biyya sana jiran illee gaafachuu dandeessaa guyyaatti daqiiqaa takkaafillee addan baane yaani mucattiin kaa kanuma jedhaa jira baanis Fadiyaallee gaafachuu dandeessaa takka dhalaan na bira dhufte illee hin jirtu an kophaa makiyyan ijoollee dhiiraatii wajjin mana sana keessa ture malee kophaa kiyyan bulaa ture malee hagaa galgalaatti na bira turanii na biraa deemaa turan malee waan akkasii nama waliin haasees hin qabu waan akkasiis waan godhees hin qabu. Akkasittiin maqaan waallee namaan balleessinaati. Galatoomi waa maraafu. Jaafar kana laa maqaa balleessaa osoo hin taane anis yeroo dura dhaga'u akkuma kee kana hin amanne ture waan baay'ee haasa'an si oliyyuu akka ammaatti indoomaatti xiqqoo qalalli gootee fudhatte an kana olitti lolaa ture jechuun mucattiin kana bichaa osoo itti sirri kanaa bitti wanti biraattis hin jira beesitu jidduu haasa jidduu addaan nugutte malee wanti biraattis hin jira dabalataanis wanta biraa kan haasofne ree gidduudhaan haasawuun qaba kaakuu waan ilaallatu natti haasa'an jirtan ba'a ishi dhageedha ammallee kunillee waan dhaga'uu barbaadduudha dhagee Jaafar mallaqaas guyyaa deemtu ati galgala bararta jireenyaan sa'aatii misaa booda mallaqa riyaala biyya kana 200 riyaala qatarii jechaadha birrii 200 itti kenneen jira akkasitti fuudheen deemee biyya galee haga dhufuu fi ittiin dalagi taa'u irraa naan jedheen itti kenne hagaan galuu fi birriinis as taa'u irraa fuudhii deemee ittiin dalagi ittiin socho'ii birrii lafa taa'u irra yoo ittiin socho'antu gaariidha jettee akkasii kennaanii ati boodarraa birrii sanis haa fixadhu na fixachiisi kajaafi ni fixachiisi inni haasoftaa. Birrii sanis irraan fuutee birrii gana biyya akka galtee guyyaa lammaffaatiif sim kaardii qayyaratte jedhanii gurbaa wayii riyaa keetti na fakkaate ka isaatiin barbaadamaa turteeyyuu gana bilbilas kan jijjiirradhee sababuma siyaasaati fedheen jijjiirradhe malee wanti dhalaadhaaf jedhees bilbila kiyya jijjiirradhe hin qabu akkama isaa jirtu seen Jaafe laalka wanta sitti maa jirru dhibba soba jetteen fudhatiin hamma tokko yoo itti dabalaa jirullee gin dhugaadha kana beekuu qabda si galaara mallaqa irraa fuutee riyaala 200 irraa fuutee riyaala 200 fuutee deemtee guyyaa galte san torbaan sanii fi hoteelattidha hoteela Angaasaa Ibraahim fa'aa hojjetaa Daniel moo eenyu maqaan isaa taayee danda'a fataa Angaasaa fataa hoteelatti kaaraqee dhuddanidha kaaraqee dhuddan viidiyoonis nu bira ga'ee jira Jaafar maqaa dhugaa Jaafar akkas yoo jettu hedduu kana jaan argeen beeku
Garee namoota irratti artistoota Oromoo qaama jiran keessaa yoo dhugaa dubbadde qal'aalii siidha kan baay'ee jaaladhu jecha gama kooti sigalaara an kana maaliif wanta taane kan wanta guddaa kana maaliif sirra kaa'uu danda'a waan si jaaladhu fi tokkoo fi anis akkuma kan kana gaafa duraa gaafa na himamu hin amanne bakka sirra akkanatti sobaa Jaafar kanan dalagu jedhaa ture boodarra irra ga'e anis kanaafi mallaqa san fuutee haga 15 akkasitti hanga saafa wajjini mana raqee irra deemaa mana xallaa irra deemaa fixanii ka jedhanii booda mucayyoon na himuu sodaatteeti Jaafar akka isin na himte osoo agarte anarraa eenyuudhaan qoy eenyuudhaati namni kunis eenyuun tallee eenyuudha mee namni kun naaf himu hiriyaa fatiyaati mucattiin eenyu maqaa ishee maqaan qabdu atiyyuu eenyu atumti kun eenyu Jaafar naaf gala wanta ati yaaddu naaf gala kana fudhatumatu dirqama sirratti fudhachumatu dirqama ishi maallarraa barbaadanii akkasitti maqaa na balleessuuf yaalii gootan maallarraa barbaadanii Jaafee maaliif maqaa si balleessin nuunni maqaa si balleessinuuf hin jiru bee Jaafar dhugaa rabbi artistoota jirtu keessa si tokkocha sirri si jaalannu osoo hin jiru maqaa si balleessina Jaafee waan si jaalannuufis geekka kana keessatti himaa jiru osoo zimmi osoo cadhifne burus haalan taaneen gama miidiyaatiin maqaan si badutti hin oolu Jaafar nu taachaaf osoo laalika viidiyoo jira foto jira wantoota jira mucattiin kaseeraa waraabdee dhageeka mataan nuqubsin al takkana dhageeme ishi anaagaan achi turetti an nama rabbiin illee sodaatudha sitti himaati dhugaatii illee dhugee hin beeku akka dhugaatii biqinaan jettullee deebiiti dhalaa wajjin bultee dhalaa wajjin kana taate dhalaa amtin iyyuu dubbisee dhumayyuu firii ta'ee waliin taa'ee haasa'ee takkallee hin jirtu maqaa kiyyallee nan eeggadha maqaa kiyyallee akka malee waan akkasiirraallee of eeggadhaan maaliif namoota ijoollee kanaan dura waan isaan ta'an argeen jira yoo waan narraa barbaadan qabdu ta'e yoo maallaqa 200 mini ishi kadhadhee nama kadhadhee ofii kiyyaa yoo nabe kadhadhee isinii kaffalaa ishi maqaa kiyya nan balleessin narraa dhaabbata waan hin jirre naasa'inaa Jaafee ciao nagaan bulime Jaafee qoyme obsi mial tokko Jaafee hello dagama Cumade Franki dawutti nimri amatti muqamna rabbi fu'ala akka bedar fatatu ana sute agala sosi sunin danda'u uffittamantummaa qaba garuu bannaatu artistoonni Oromoo jechuun hundi keessanuu akka Jaafarii kanatti amantaa uffittamanummaa qabaatan baay'ee namatti tola. Ndo Jaafar rabbi fu hin beekan jechuun wani bakka waan mana mooliinuu dhala mooliinuu argitee haasaan qabu akkanumaan prank isa godhu barbaanneeti takka itti bilbilee prank ta'uu himna onu kaasee yoo kaasuu dide immoo bakka cufatee jira fakkaata prank ta'uu himna yoo prank ta'uu leen beekni ta'e bakka online marratti akka argu homa gochuun dandeenyu asumarraa argu kush entertainment akka tasaa ta'e hordofuu danda'a jedhee yaada Jaafee sitti deebi'ee dhiifamanii turkitu kukkutaa jira. Yaa boornaa bilbiluu dandeessu? Hin danda'a. Jaafee Firaankiidha. Qaxardoo Harraayi kushentiimentiidha. Maali? Firaankiidha. Yaa Franki keeti Franki keeti si dio. Cosa che sono kush entertainment qaxardoo Harraayi. Kanaaf Jaafee
Cufate jira baay'ee aaree jira Jaafar bilbilallee cufate gii confidence isaa namatti tolu boos dhiirri ijoollee dhiiraa kennusu Oromoo akkana confidence qabaate inna maa jechuu deema ay confidence qabda ambar kanaaf dhiira Oromoo jaaladha kanaaf haga video biraa walitti deebinuuf haga video biraati walitti deebinuuf nagaatti prank akkanuma artistoota sin barbaadan isiniif inna azalata commenti jalan nu barreessa warra sin barbaadan maatii keessanillee prank isin agoo nu barbaadan lakkoofsa isaaniitii fi yaada keessaas jala barreessuun dandeettanii demo artistoonni prank taatanillee kan biraatti nimina akka prank taatanii prank warra isin godhu barbaannu demo as jalatti nu barreessaa Jaafar demo nama yaa qabsoo Oromoo keessatti nama baay'ee miidhame baay'ee jechuun nama dinqisiifadhu artistoota keessaa nama tokko weelloo isaallee haarawaa qabatee dhiyaachuu jira kanaafuu weelloo afaan Oromoo artistoota keenyaa laaluu qabna kanaafuu kanuma jedhaa